Nagaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii chaanaalii keenyaa har'a koodiiwwan bilbila keenyaa sadeen tokko isinitti agarsiisuuf hin deema. Koodiiwwan kanatti fayyadamnee odeeffannoo bilbila yookiin waa'ee bilbila bareedduu oomishame baruu dandeenya. Akkasumas stooreejii bilbila keenyaa guutuudhaan akka nu rakkisne kan nuuf fayyisu, akkasumas immoo bilbili keenya foorwaardii yookiin nama biraatiin xalafameera yoo ta'e yookiin xalafama laata jennee yoo yaadnu ta'e isarraa balleessuudhaan nu fayyada. Amma kallattumaan iddoo bilbila keenyaa kana ni banna. Iddoo bilbila keenyaa eega bannee booda mallattoo urjii, mallattoo riqichaa 1 2 5 8 duwwaa jennee mallattoo urjii akkasumas 36 9 mallattoo riqichaa jennee tu'ina. Kana booda bifa kanaan kan nu fida jechuudha. Warroota asitti tarreeffaman kana keessa main version jedheet kana nu baaseera. Isa keessaa kan nuti har'a barbaadnu RF code kanaadha. RF code kuni bara bilbilli kun itti oomishame nutti agarsiisa. Kanaaf namarraa fakkeenyaaf bilbila yoo binne ta'e odeeffannoo bilbila sanaa yookiin bara bilbilli sun itti oomishame bifa kanaan argina jechuudha. Kanaaf RF code kan jedhu kana 2021 kana nutti agarsiisa jechuudha sirraa. Kanaaf bifa kanaan odeeffannoo bilbila sanaa kun bara bilbilli sun itti oomishame baruu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti immoo bilbila keenya irratti stooreejii guutee kan nu rakkisudha. Furuu danda'u ilaalla. Innis mallattoo urjii, mallattoo riqichaa 99 duwwaa duwwaa jennee mallattoo riqichaa tu'ina. Kan booda bifa kanaan kan nu fida. Achi keessaa nuti har'a kan barbaadnu delete damp state kan argina. Delete damp state isa tu'ina. Isa tu'ine booda damp result jedhee nu fideera. Delete success kan jedhu goona jechuudha. Kanaaf bifa kanaan yeroo yerootti delete damp state gochuudhaan bilbila keenya fooyyessuu dandeenya. Sadaffaa irratti immoo ammas idduma bilbila keenya kanarratti bilbila keenya yeroo namni biraan irraa fuudhe yookiin foorwaardii ta'uu yookiin xalafamuu isaa xalafameera ta'a jennee yoo yaadnu yookiin yoo shakkina ta'e maal goona mallattoo riqichaa duwwaa duwwaa 2 mallattoo riqichaa jechuudhaan ni bilbila jechuudha. Bifa kanaan eegaluu dhufee booda simii barbaadnu sanarratti ni tu'ina. Eega tu'inee booda bifa kanaan irraa hayneera jechuudha. Bifa kanaan call forwarding code erase successful jedha. Kanaaf irraa haqameera jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamuu dandeessu.